biyya lafaa kana bishaan irratti kan diriirse addunyaan kun biyyi lafaa bishaaniin yeroo guutamee ture jalqaba uumama bishaan bakka lamatti qoodee baaxii yookaan samii asii ol ilaallu kana bishaan tasgabbeessee kan jabeesse biyya lafaa dachee kanas bishaan irratti kan jabeesse inni dheebote inni maal ta'e dheebote waaqni bishaan uume hunduma gochuu kan danda'u inni dheebote raajichi Amoos kitaaba isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 galma isaa samii irratti kan ijaarrate baaxiillee bishaan irraa tasgabbeessee kan uume inni akkamittiin bishaan dheebote bishaanota addunyaa gurguddaa kan uume isadha galaanota gadi fagoo kan uume isadha bishaanis kan burqisiisu isadha jedha Amoos boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kan qofamineef bishaan ajajee abboome fuula biyya lafaa irrattis kan dhangalaasu isan turre wayyoo akkamittiin bishaan dheebote inni dhala namaatiif jecha akkamittiin bishaan dheebote maal isa addunyaa dheebota abbaa obsaa kan jedhame qulqulluu Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti kan dheebote yoo jiraate dhufee bishaan jireenyaa haa dhugu kan jaallatus yoo jiraate bishaan jireenyaa gatii malee kaffaluu malee akkasumatti bilisaan haa fudhatu kan jedhe akkamittiin bishaan dheebote dhala namaatiif jecha jaalala dhala namaatiif jecha innuu bishaan jireenyaa kan ta'e namni bishaan jireenyaa dhugee fayyuu barbaadu dhufee ana biraa gatii malee haa fudhatu kaffaltii malee kan jedhe inni bishaan dheebote addunyaa hunduma fayyisuudhaaf kan dhufe anaaf isiniif beenyaa kan ta'e unuuf jecha bishaan kan dheebote uumaan bishaanii Kiristoos hangam jaalalli isaa nama dinquu jedhe Yohaannis afaan warqee yaa jaalala isaa attam nama dinquu yaa obsa isaa attam nama dinqu kan bishaan dheebote waaqa dabar bishaan kan dheebote bishaan kan uume bishaan kan dheebote galaanota addunyaa gurguddoo kana kan uume bishaan kan dheebote ajjeeso kaaso deekso badhaaso jennee kan amanannudha bishaan kan dheebote abbaan keenya akkana jedhee barreesseera tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 6 haga 7 irratti waaqayyo hin ajjees hin kaas gara si'oolii hin buusa hin baasa waaqayyo hin deeksa hin badhaasa hin yoomsa hin sooressa jedha tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 6 haga 7 irratti kanarraa kaaneeti bar ajjeeso kaaso deekso badhaaso kan nuti jennu hin